Abdi ma bilbilan qabne. Hello. Maali bilbilan qabne. Eenyudha? Maali bilbilan qabne jedhe. Lakki bro, barreen eenyudha? Barduu qoorra jirta jedhe. Ana baluu dadee gaaf tokko dabra dhufta. Ani immoo siyaasa caalaa baratteera. Siyaasa mootummaa keessa ture naa ta'uu dillaanan jara cadiinsa Oromoof Oromiyaatti deebi'an. Ati nan beektu. Miti jechuudha. Ati eenyudha gaafa naan jettu na barta. Ila akka dubartiin daa'imman caayooti nan barre. Illicha amma itti deemte kanaa immoo nan deeman. Okay, baay'ee gaariidha. Amma kana hundumaa wanti siyaasa Maanaan keessaa ati gurgurtee tana balbala naman qaban. Rabbi rasaa kan baattu anaa godhu. Erga illichi akka akkasiitiin deemte. Ani illee nan deema. Biroo kunis baruudhaaf dirqama hin qabu bilbila baay'een keessummeessaa oola bilbila immoo jijjiiree maqaa keessee fiidhaan hin qabanne walii bilbillee hin beeknu galgala naa bilbiltee dhimma raajii masarat dhaabii masarata Oromoodhaaf dhaabatee jira lammiif dhaabatee jira sheekonni kee garuu namni iddoo akkasii gargaaree jiru gaafa hongee akkasii musliimni Oromoo bira dhaabatee hin jiru jetteetu dhimma masaratiif na asosisaa turte. Karaa liqeetu deemte ani nan deema. Abbaa koo silayyuu karaa ati deemuu barbaaddu namni si dhorkeef hin dhiistu namni deebisee jiru. Ani ni rata koomne sarratti beekta. Ati iddoo meelee chaattaa keessatti na arginaa ta'atte muuna biyyaati. Jamoo uleetti isa jarri jedhan horii achi deebi'ee as gara Jimmaatti yoo baates achi yoo baates. Dirreetti wal gaafannu anaafati dirree maalii qabna? Dirreen qabnu tokkollee hin qabnu. Kanarraan kanafi si'a 50 si'a 90 bilbiluun kun kaayyoo kan biraa fakkaatti waan ta'eef. Waan amma nattaasaa turte can jedhee dhaggeeffachaa. Galatoon. Amma nama torbaatu jira antanii kanas karaa Arsii, karaa Jimmaa, Finfinnee keessaa, Shaggar keessaa akkasuma nama iddoo garaagaraa hin qabdu. Bakka amma an imma Oromiyaaf Oromummaa irratti waan an godhe tokkollee hin qabu waa'ee Oromoof amma faranjiin tokko biyya keenyatti maal jedhanii gara Wallagga lixaa kanatti kan kee dubbadhu kan faranjii dhiisan kiyaase sagalcha barii kurnaffaatti muriyeedha rakkoon qabu abshir kan kiyaase tan faranjii maal goona guyyaa gaafatii ittiin itti dhabdu waan tokko rakkoon tokkollee hin jiru sitti meera hamaa goota namaati hojiin kee guyyaa hamaa yoo ta'e itti fufii gaarii yoo ta'e itti fufii abdiif jecha gaarii ati gootu hin jiru abdiif jecha hamaan ati gootu tokkollee hin jiru. Carraa biqiltuu kana na dhaggeeffatu hin jiru. Nanna keenya ani waa'ee Oromiyummaa ati gorsuudhaaf dirqama koo qaba. Obboleessa koo waa'ee Oromiyaa kan gorsitu uummata waa'ee Oromiyaa hin beekne garuu Oromiyaa keessa jiraatu isaaniin gorsi malee ani waa'ee Oromiyaaf Oromummaa natti muudhaafi ani eenyu na seeteedha eenyu naan jette na taasiftate waa'ee lafa kanaa waa'ee saba kanaa akkamitti na taasifta akkatti. What means maal jechuudha? Islaamummaatti dhaloota waamuun koo si aarsa yoo ta'e sitti dhaga'ama yoo ta'e maaliif akkasitti dhaga'amina ibsuu dandeessa ammallee kanan siin jedhu yoo jiraate ani iyyuu si mataa kee gara Islaamummaatti affeeruudhaaf carraan argadheen natti tola gammachuu guddaan qaba kanarraan kan hafe kanaafsi guyyaa walitti fidu jaalleewwan magmaarra jirtan yaata Kasaafiitti fatu kasaafiitti deebina warraanu aboomeera anillee miira keessa seenee dhufe waa'ee Abdii Raggaasaa kana mee maal irraa beeytan ibboo Assalamu alaikum soomana qabnaa dhiisa bu'aa waan qabatamaa dhageenyu tokkotti maanu haasofsisini akkamitti waan qabatamaa waan dhageenyu hin qabnu islaama itti naqeef kiristaanaa barkanuma amma ijoolleen walitti yaartee tarii namni wanni amma jechaaran namni isatti zayitii kana facaase hidhaa seeneera obsaan nu eeggadhaa jedhaniimi kunoo akkas obsaan wal eeggachuu bareedaadha garuu dhugaadha wallaahi namni sunillee seeraan qabamee jira akka seeraan angulaallee finnu nu eeggadhaa jedhan boona waatu duuba jira waan duuba jiru sanaan qoratanii nu baasanitti hin obsiname akkas waatu duuba jira duuba waa ergama duuba jira ergamni illee duuba jira tunu isinii fida amantaa tokko walitti hin bu'inaa jedhaniimi kanaafuu iyyuu obsaan wal eegganna jennee barbaamuu yaa amma nuti amma akkuma Abu Farhaan jedhanii akkuma Ustaaz Farhaan jedhanii zayitiidha
Zayitidha. Mee al tokko taapillee godha koppiliinkis godha. Ani wallaahi waan kana miira keessa seenee dhufe viidiyoowwan adda addaatu narratti sheer godhamaa ture. Ani waan kana hedduunis quban qabu quballee dhabu abdii tana durallee doorsisaan irratti geggeeffamaa ture. Kallattii doorsisaan irratti geggeeffamaa ture hundi keessan hundi beeytanii hardha teenyee wal ilaallu. Sagalee namaa ta'uun hardhaa miti kalee sagalee namaa ta'ana. Obboleessi keenya ammoo abdii maaf akka zayitiin itti naqame yookaan summiin kun maaliif akka itti naqame yoo sirriitti keessa beeytan nuuf ibsa. Namni asiidii akkanaan lafarraa ka'ee namatti naqu. Eenyutu itti naqe? Maaliif itti naqame? Leessa doorsisaan irra geggeeffamaan ture. Doorsisaan jabaan haga nasbee isaatiin bahutti irratti nasbee isaa baasu duras irra geggeeffamaatiin ture jechuudha. Sagaleen kee injiraa mi uummata? Injira bona injira. Isinin jenne isinin jenne yoo waa irraa beektanii irraa beeynaa kana namni keenya hedduun dhugaa namaa o'u. Wanti irraa beeynu omtuun jettu wallaahi yaani Farhaaniin adiin qaba. Salantaa jeenii aboora bisudaadhaatiin hin dhoksinaati yeroo hunda nun shaffareenaatii nu ibsaadha waan jiruu. Jennaan lakki homaa wanti isin dhossin hin jiru zeddii wallaahi nutillee nurra dawwalanii akkasii hirribaa na kaasanii dhimma dhuunfaatii amma inni mana yaalaa jira waan ta'eef ijoolleen achi jiranuu faana jiran nuuf faana haasa'aaru mee viidiyoo hojjedheetiin deebi'aa nuun jeebeetee Farhaan. Hayyee. Isa kanaafuyyuu jarjarurra dhugaanni gaafa durre milli jennan utuu milli walitti ta'e Oromoon Oromootti gaafa akkana bobba'ee jedhu waan nama hedduu nama asinsiisu. Ilmi namaa fedhallee ammaa nama kiristaanaa akka gara jabina akkana itti raawwatuudhaaf onnee akkasiidhaa hin qabu. Haa ta'u malee garuu gaafa wanti kun raawwamu gaafa namni jalqaba waan silaa ati sodaatu raawwatu wajjiisa ammoo miira sana keessaa baanee jira. Wanti waan dhuunfaa waan taateef maaliif akka ta'e duuba soratanii erga akka qabdulleen citiidhaan nuumanii jiranii erga macha duuba jiru sun nuu ibsu obsaanii irra qoytuu natti fakkaata boonti. Hayyee rakkoon qabu nuti dhimma kam jibbaa nama kamiitullee hin qabnu nama kamirraa jibbaa hin qabnu dhimma nam tokkootillee hin qabnu haa ta'u malee garuu yoo eenyunillee ta'e fedhu obboleessa haa ta'u fedhu bakka biraa haa ta'u fedhu haadha manaa haa ta'u fedhu ilma isaa haa ta'u fedhu saba nama biraa haa ta'u saba biraa haa ta'u ergamatu akka jiru asirraa kana shakkiin qabaatina. Maalillee yoo ta'e ergamaan kana godhame malee namni kun wanta kaleessa hojjetamaa ture jedhamaa ture koomantii waan adda addaati. Akkana sirriidha waatu dudduubba jira. Yaa boona waan tokko waddooti bara jedhanii amma waan jiru Ustaaz Farhaan jedhaniimi hommaan fedhe haa jiraatu waan kana haga nu finnee angulaallee haqisii lafa kennutti hin dubbatinaa. Tasumallee jegalee maaliif waan jiru haga jirtu finnee isin dura lafa kennaa. Ammaan immoo dubbii gamaa gamanan butinaa asii achi hin butinaa dhugaa jirtu immoo nutti dhufee lafa kaa'aa jedhan. Akkana. Yoom nufa dhugaa dhufanii lafa kaayan. Amma namni murjaajaa dhugaadha. Wallaahi laani soomni si har'a galgala eeggadha. Har'a galgala haa ta'u bora haa ta'u. Wayitii poolis xaabiyaarraa angulaalamee gartee dubbiin dhugaa gadi baate isaan hun dhufan. Garee shaatarratti gadhiisanii jedhanii dhaqaa laalaa ofeetan. Waan dubbatan jechuudha. Ilmi namaa akkamii waan akkanaa kana namarra dalaga. Eenyu haa ta'u obboleessa kiyya. Fedhu nama ilma namaati bineensaa miti. Asiirii namarratti naquu jechuun ani jibbaan hagana ga'e kun miidhaan hagana ga'e kun maa barbaachisa. Mee jira keenya warra asirtan yeroo tokko hundi keessan